Wow, 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 wow. Kota daawwadhaa cidha baadiyyaa yookaan immoo cidhallee mati garuu mana seensa yookiin saddeeta jedhama. Isaadha jechuudha kan diggifame malee cidhaa miti jechuudha. Mushurraanuu ala jirti. Mushurraanuun galle ala garuu immoo saddeenni diggifame jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqessi ni baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba siniin jecha. Egaa hordoftoota kooyi dhugaa ciini baadiyyaa kun hedduu namatti tola. Garuu kun cidhallee miti mana seensa jedhama yookiin immoo saddeetaa jechuudha. Inna saddeeta yeroo mana micayyoo dhaqanii siinqee jedhumti siinqee achi kaawwatanii warri saddeenni galanii immoo warri dhiiraa dhufanii warra micayyoo sanii galanii warri mucaa immoo akkasitti simatanii jechuudha malee mucaan hin dhaqu garuu guyyaa akkanaa kana mucaan hin dhaqu jechuudha warra jaarsolee qofatu dhaqaa fi ijoollee dargaggeessa fi hiriyoota isaatii fi warra dhiirotaa qofatu dhaqa jaarsolee jechuudha jaarsolee fi dhiira qofatu dhaqa malee mucaan hin dhaqu guyyaa akkanaa kana jechuudha. Inna akkasitti kunoo fataa zanaa jechaa jiru hedduu takka namatti tola akkuma argaa jirtan kana kanaaf makiina nuti akka bichaadha jechuudha. Saddeeta jechuudha. Inna akka saddeeta ta'een immoo hedduu takka das nama jedha maaliif uummanni baay'eetu jira jechuudha. Saddeeta jechuun dukkaanis dhaabateera mana tokko tokkotti zarguma tokko gaa saddeenni beektanii akkasuma jechuudha bakka tokko tokkotti hin qalamansi nama siyaamu jechuudha. Inna akkana fakkaata zargiin baadiyyaa jechuudha zargii baadiyyaati jechuudha kuni akkasitti sirbiti kun ijoolleen akkanaa kunniin dhaquu hin danda'ama akkasuma warroonni makiinaa keessaa waan jaarsolee warroota gurguddaa kanneen warra saddeeta deemee jechuudha kun akkasitti caffaraa jiru gamaa gamana maashallaa tabaarkalla dhugaa ijoollee akkam das nama jetti ana akkatti narra zirbuma baadiyyaa kana jechuudha dassina jedha jechuudha namatti tola. Na akkasisiniin jedha obboloota koo hedduu takka namatti tola jechuudha. Kana akkuma argaa jirtanii kunoo hedduu sirbuu onnatti utaala bannee namni utaalee hin jiru jira daa'imti utaalti sagalee makiinatti jala jira kanaaf irraa balleessi beektanii kiraarii qaba kanaaf irraa balleechee sagalee makiinatti akka malee iyya. Xiiqqi makiinatu xiixa akka malee jechuudha. Kanaaf irraa balleechee irratti haasaara jechuudha. Innaa kanaaf das nama jedha siniin jedha faaxoochee kooka kunooti akkasitti jaarsoleen makiinaa keessaa harcaanii tattaafachaa jiru jechuudha. Hedduu takka namatti gola kaa'e akkasitti simatan jaarsoleedha kunoo makiinaa keessaa harcaanii jiran kun jaarsoleedha jechuudha. Innaa akkasitti kunoo warra micayyootii galanii jechuudha. Warra micayyoo immoo viidiyoon hin ergamne kamuma warra mucaa qofatu nu argame. Inna kanuma warra mucaa qofatu ergame jechuudha. Kanaaf kunoo akkatti xulxul jedha biyyi dhumatee dhugaa tun immoo maal gootii ani kannaa jaa maal gootii jala xulxul jetti immoo tun dhiira samee dubartoota biraan dhuftoo jala ajaa'ibuma mara taarikuma argaa irraa dubartii dhiiruma jiru taalte sarbatti. Baraka bela la era dira fo fide kata ya rabbet nafasi irayu banin jara bargize tok na jole dira to rabate shima fol tul jette jiwa war dubarti brandem to shimela la jole duka gofta kese sente be war jole dira kese sente so dira se do shima utalte gar baye to kon kolfe yuga rabbi nakkuno laal dubartiin akkasitti simatu ishii dubba gara iraafoo xul jettee jechuudha. Makiina nakkuma gaartan dhufeera jechuudha warra jaarsoleetii fi ijoollee duba wannaati jechuudha ijoollee dargaggeessuwwan akkasitti dhufe jechuudha. Na akkasii siniin jedha obboloota koo hedduu namatti tola kun immoo akkuma siniin jedhe cidhaa miti irra yaasa jechuudha. Irra yaasa jedhama immoo afaan baay'eedha irra yaasa jedhama saddeeta jedhama mana seensi jedhama waanuma akkasii kana jedhama afaanuma kanaa wallaalli ijoollee. Oromoon keenya natamee qabee kaamati. Inna akkasitti kanaaf makiinaa tokkicha qofaan dhaqanii jechuudha garuu immoo namoonni baay'eedha dhugaa zargii tokko hin ta'a jechuudha namni amma akka jiru maashaallah tabaarkalla hedduu takka ture gaafa zargii immoo kanaa lama sadi ta'uun ooluun jedhasan jedha gartanii dubartoonni akkatti sirban ijoolleen akkatti sirbanii baay'ee das nama jedha hedduu takka namatti tole jechuudha. Inna akkana fakkaatti maali mushurraa jedhanii inna
kanaaf namatti tolaa jechuudha. Akkuma argaartan baadiyyaadha. Garuu baadiyyaa gaxar katamaa daariidha. Garuu wanti kun bakki kun katamaa daariidha jechuudha. Walumaa katamaadha wal biraa jechuudha. Akkasisiniin jedha ijoollee tanuma keessaan illee nama bebbeekullee argee akkasuma biyya hiyyallee argee jechuudha. Kun zargii biyya kootiiti. Zargii miti immoo 8 jechuudha yookiin mana seessa ijoollee biyya kootiiti jechuudha. Xul jelanus ganii galle ganii zargii yaattillee isinii waraabetan akka satta'an isinii ergaa godha. Anis akkattan xul jedhu. Xul jedhamee kun surree qabatee kun boorsaa qabatee kun maalii qabatee dhuftee baatti makamte dubartootatti makamte kan duratti sun kun dhufteeti. Kun asiirra bareedaa ayyuutu dubartii bira sirbi malee maal guutaa dhiiraaf xul jette. Dhugaa rabbi baay'ee tokkoon kolfe kun hammataa garanaa dheeraa takka jechuudha. Dhiira bira dhattee xul jette duratti jechuudha. Laal jaarsis nama maashaallah tabaarakallah. Akkasisiniin jira jaarsolee illee fataa jedhaniitu magaalaan dhugaa rabbi kanaaf maashaallah. Mushurraan garuu ala jirti. Mushurraan immoo dheengaddaa asitti kabajaa oolle jechuudha.